Bakka jirtan maratti nageenya sinaaga hordoftoota keenya waliif tiivirraa oduu saatii kana keessanii maa jiru ammoo anuudii musaati kallattumaan gara bal'ina oduutti jabarra. Komishiniin marii biyyoolessaa ajandaaleen walitti qabaman gurmaa'uudhaan wixineen xumura ajandaa bocamuudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaa ibseeti jira. Ajandaaleen walitti qabaman gurmaa'uudhaan wixineen xumura ajandaa bocamuudhaaf qophaa'aa ka jiru ta'uu isaa komishiniin marii biyyoolessaa ibseeti jira. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaanota biyya keessaatii fi lammiiwwan Itoophiyaadhaa kanneen biyya alaa jiraatan irraa ajandaa walitti qabuun isaa ka yaadatamu yeroo ta'u, yeroo kanattis ammoo komishiniin marii biyyoolessaa ajandaalee walitti qabamanii turan gurmeessuudhaan wixinee xumura ajandaadhaa bocuudhaaf qopheessaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Ajandaaleen naannolee bulchiinsa magaalotaatii fi sadarkaa federaalaatii fi hawaasa diyoospooraa irraa walitti qabaman hundi isaanii bakka tokkotti walitti dhufuudhaan gurmaa'ee wixineen xumura ajandaadhaa bocamaa jiraachuu isaa komishiniin marii biyyoolessaa himeeti jira. Ajandaaleen bakka buutonni hawaasaa sadarkaa aanaalee naannolee bulchiinsa magaalotaa federaalaa fi hawaasa diyoospooraa irraa ajandaaleen walitti qabamanii turan hundi qindaa'aa ka jiran ta'uudhaas komishiniin marii biyyoolessaa ibsee ka jiru yeroo ta'u, bakka buutonni hawaasaa sadarkaa aanaadhaa ka sadarkaa godina, sadarkaa naannoo, sadarkaa bulchiinsaa, sadarkaa magaalotaatii fi sadarkaa federaalaa akkasumas ammoo bakka buutonni hawaasa Itoophiyaa kan diyaaspooraa biyyoota hambaa jiraatanii walumaa galatti ammoo namoonni 4,000 yaa'ii marii biyyoolessaa komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaatiin dhiyeenyatti geggeeffamurratti ni hirmaatu jaameeti eeggama. Sirni wal harkaa fuudhinsaa Alangee Gadaa Tuulamaa waxabajjii 1 hanga 4 bara 2018 adeemsifama jaame. Sirni wal harkaa fuudhinsaa Alangee Gadaa Tuulamaa gaafa waxabajjii 1 hanga waxabajjii 4 bara 2018 kan adeemsifamu ta'uun himameeti jira. Gadaan Tuulamaa 70ffaan Gadaan Meelbaa turtii isaa waggaa 8 xumuruudhaan waxabajjii 4 bara 2018 Gadaa 71ffaa Gadaa Tuulamaa Gadaa Muudanaatiif Ardaa Jilaa Dhaqaa Kooratti Alangee kakannu ta'uun isaa ibsameeti jira. Sirnichaafis gosoonni Tuulamaa 3 jechuunis Daacci Bachoo fi Jiilleen Gadoomaaf Ardaa Jilatti dursanii kan godaanan ta'uun isaa ibsamee ka jiru yeroo ta'u, abbaan Gadaa Tuulamaa goobanni hoolaadhaa baalli gadaadhaa dabarseeti kan najaameeti eeggamaa jira. Akka abbaan Gadaa Tuulamaa goobanni hoolaa jaanitti yoo ta'e barana Alangeen isaanii Gadaa Meelbaa 70ffaan abbaa Gadaa 4ffaa irraa gara Gadaa Muudannaa 71ffaa abbaa Gadaa 5ffatti dabrajeeti jira. Sirni wal harkaa fuudhinsaa kunis gaafa waxabajjii 1 hanga gaafa waxabajjii 4 bara 2018 Ardaa Jilaa Tuulamaa Dhaqaa Kooratti ni raawwatama jaameeti eeggamaa jira. Sirni wal harkaa fuudhinsaa osoo hin geeniin durarraa eegalee qophiiwwan gurguddaan taasifamaa jiraachuunis gabaafamee ka jiru yeroo ta'u, baatii caamsaa bara dabre 8 Tuulamaa odaanametti godaananii qophii barbaachisu hunda taasisaa turuudhaas abbaan Gadaa Tuulamaa goobanni hoolaa ibsaniiti jiru. Gadaan Tuulamaa wayita raawwatamaa jiru kanatti ammoo abbaan Gadaa baallii dabarsee kennuudhaaf deemsarra jiran abbaan Gadaa Tuulamaa kan ammaan tana baallii harkaa qaban goobanni hoolaadhaa bara gadaa isaanii waggoota 8 dabranitti bu'aa fi bayii hedduu keessa dabruu isaanii ibsuudhaan wantoota gadaan irraa eeguu fi hojiiwwan gama biraatis ummataaf hojjechuuf yaadan baay'ee milkeessanii jiraachuu ibsaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo yeroo gadaa isaanii kana keessatti karoorfatanii turan keessaa kan osoo hawwanii osoo xumuretti hin godhin biraa deeman Oromoo fi Oromiyaadhaaf nagaa waaraa buusuu dhabuu isaaniitti akka gaabbanis abbaan Gadaa Tuulamaa goobanni hoolaadhaa ibsaniiti jiru. Qondaaltotaa fi poolisoota istaafii poolisii Oromiyaatiif ittisa balaa fi to'annoo ibiddaa irratti leenjiin kennamaa ka jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Qondaaltotaa fi miseensota poolisii Oromiyaadhaatiif mala ittisa balaatii fi to'annoo ibiddaa irratti leenjiin kennamaa jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Qondaaltotaa fi miseensota istaafii waliigala poolisii Oromiyaatiif ittisa balaa fi to'annoo balaa ibiddaa tasaa irratti leenjiin bu'uuraa kennamaa jiraachuun isaa ibsameeti jira. Akka maxxansi toora fuula Facebook poolisii Oromiyaa irratti maxxanfamee jiru agarsiisutti yoo ta'e, poolisoota istaafii Oromiyaa kan waliigalaatiif leenjiin akkaataa balaa ibiddaa itti to'atanii fi itti ittisan irratti fuulleeffate kennamaati jira.
Sirna baniinsa leenjichaa irratti Koomishinarri Gargaara Dr. Geetaachoo Ittaanaa qajeelcha olaanaa bulchiinsaa qabeenya humna namaa poolisii Oromiyaa ergaa dabarsanii jiraniin poolisiin Oromiyaa dandeettii qondaaltotaa fi miseensota poolisii cimsuuf yeroo garagaratti leenjii mata duree adda addaa irratti kennuudhaan dandeettii poolisoota isaa cimsaa ka jiru ta'uu eereeti jira. Qondaalotaa fi miseensonni istaafii waliigala poolisii Oromiyaadha kan to'annoo fi ittisa balaa ibiddaa irratti leenjii fudhataa jiranis ammoo yaada kennaniin leenjiidhaan ga'umsa yeroorraa gara yerootti fooyyeffachuun aadeeffamuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Pirezidaantiin Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa hojiidhaatiif Gibxi jiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa hojii guyyoota sadiitiif gara Ijipt imalanii ka jiran ta'uun isaanii ibsameeti jira. Pirezidaantii Isaayyaas pirezidaantii Misrii Abdulfattah Alsiisii wajjin tumsa gamlamee nageenya naannichaa akkasumas ammoo dhimmoota gaanfa Afrikaatii fi jiddugaleessa bahaa irratti marii taasisuudhaaf gama Kaayiroodhaa imalanii ka jiran ta'uun isaanii ifoomeeti jira. Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii eega Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti gaafii dhiyeessitee fi haqa fi dhugaa ulaa galaanaatti wal qabatee qabdu eega Itoophiyaan gara hojiitti kuudhaaf sochii eegaltee asitti gara biyyoota diinota seenaa Itoophiyaadhaa ta'anitti marmaaraa ka jiru yeroo ta'u yeroo gabaabduu keessatti marsaa hedduudhaaf yeroo kana wajjin gara Ijiptitti akkasumas ammoo yeroo Itoophiyaan nageenya keessoo isiitiif xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjechaa jirtutti ta'uun isaatis ammoo ni yaadatama. Pirezidaantiin Chaayinaadhaa Kooriyaa Kaabaatti jiru. Pirezidaantiin Chaayinaadhaa gama Kooriyaa Kaabaatti imalanii ka jiran yeroo ta'u imala gara Kooriyaa Kaabaatti godhan karaanis ammoo gita isaaniitii wajjin wal arguudhaan dhimmoota garagaraa irratti ni mari'atu jaameeti eegama. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 7 booda daawwannaa hojiitiif Kooriyaa Kaabaa dhaqanii achi ka jiran yeroo ta'u pirezidaantii Xi Jinping gita isaanii pirezidaantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjin Beejingitti eega wal arganii sibannaa ho'aadhaan booda ammoo marii haala yeroo irratti taasisaniin booda osoo oolaniin bulin pirezidaantii Xi Jinping Kooriyaa Kaabaa dhaquudhaan Kim Jong-un ziyaaruudhaatti jira. Ziyaaraan gara Kooriyaa Kaabaatti pirezidaantii Xi Jinping taasisamtuun ammoo dhimmoota niikularaa hariiroo Ameerikaa wajjin qaban akkasumas ammoo walitti bu'iinsa Kooriyaa lamaan jidduu jiru irratti ni mari'atu jaamee kan eeggamu yeroo ta'u. Yeroon itti pirezidaantii Xi Jinping pirezidaantii Kim Jong-un ziyaaree jiru ammoo yeroo muddamni addunyaadhaa garmalee jabaatee jiruu fi yeroo Iraanii fi Israa'el akka haaraatti misaayilaan wal haleelaa jiranitti akkasumas ammoo yeroo olaantummaan Ameerikaan addunyaa irratti qabdu saffisaan kufaa jirutti ta'uun isaa ammoo Beijing olaantummaa Waashingtan irraa fudhachuudhaaf qopheetti jirti kan nama jechisiisus jaameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaadhaa Wang Yi baatii eebilaa keessa gara Pyongyangitti imalanii turuun isaanii ammoo kan yaadatamuudha. Iraanii fi Israa'el wallaboo baatii jiru jaame. Teeraanii fi Teel Aviv eega gaafa ji'a eebila dabreetii kaasee yeroo duraatiif walaleelaa ka jiran ta'uun isaanii ifoomeeti jira. Biyyoonni lamaan kan walaleeluu eegalan ammoo Israa'el handaara magaalaa Beerut keessatti haleellaa raawwachuu isii hordofee Iraan misaayilaan Israa'el eega laboobde booda yeroo ta'u. Israa'elis ammoo gama isiitiin haleellaa Iraan dachii isiitirratti raawwatte tana haaloo ba'achuudhaaf haleellaa misaayilaa kutaalee Iraan bakka garagaraatitti raawwatteeti jirti. Haleellaa Israa'el misaayilaan Teel Aviv irratti raawwatte hordofee ammoo Israa'el haaloo ba'achuudhaaf kutaalee lixaa fi jiddugaleessa Iraan laboobdee ka jirtu yeroo ta'u Iraan misaayilaan Israa'el eega dhaanteen booda pirezidaantii Tiraamp Israa'el haleellaa Iraan isirratti raawwatteef deebisaa gonkuma kennuu akka hin qabne gama bilbilaatiin muummicha ministeeraa warra Israa'el Benjaamin Netanyaa'uudhaa wajjin mari'atus ammoo Benjaamin Netanyaa'uun gama isaatiin sin dhageenye jechuudhaan dhaamsaa fi akeekkachiisa masaraa White House tarkaanfachuudhaan Teheraan irratti haleellaa cimaa raawwateeti jira.
Iraanii fi Israa'el akka haaratti wal haleeluu jalqaban ammoo sababa Israa'el waliigaltee Ameerikaa fi Israa'el taasisan cabsuudhaan handaara magaalaa Beeruut irratti haleellaa raawwatte booda yeroo ta'u, bu'uura waliigaltee Iraanii fi Ameerikaan qabaniin ammoo Israa'el haleellaa daangaa Libaanoon keessatti raawwattu akka dhaabdu waliigalamee turus Israa'el maaltu na dhibeedhaan bu'uura waliigaltee Teeraanii fi Waashingitan cabsuudhaan haleellaa kana handaara galaana Beeruut irratti raawwachuu hordofee ammoo Teeraan obsa fixadheetiin jira jechuudhaan Teelaaviiv irraa dhukkee kaafteeti jirti. Teelaaviiv ammoo osoo oolteen bulin haleellaa Teeraan isirratti raawwatteef jiddugala biyya warra Pershiyaadhaatii fi kutaa kibba warra Pershiyaat irratti haleellaa misaayilaa cimaa raawwatteeti jirti. Iraanii fi Ameerikaan Israa'el Libaanoon keessatti haleellaa akka raawwanne waliigaltee isaaniitiin kaasanii turanis Israa'el yeroo sumaa'uu waliigaltee hundaniin kabajaa garuummoo daangaa Libaanoon seentee Hizbollaan tuqin yaada jiru gonkuman fudhadhu jechuudhaan Benjaamin Netanyaa'oon Teelaaviiv irraa masaraa Oovaaliif deebisaa kennee turuun isaa kan yaadatamuudha. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Nagaan na tura.